عليه صلاة وسلام على خير خلقك محمد نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كبجمتوت أبليوان كيا واي سبون ماتي في واي نانما إرتي أمنتين إسلاما مال جتي كجدو وجلال واي نانما ماتي في واي سبون ما واي قسما إرتي أمنتين إسلاما إلالك إسين قبدو إلالك جمالا ilmi namaa tokko yeroo dhalatu kan inni irraa dhalatu abbaa isaa, balbala isaa, gosa isaa, saba isaa jedhamee akkasitti lakkaawama. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti waa'ee kana nuuf himeetiin hin jira. Ilma namaa waan irraa uume nuuf himee jira. Waan uumeef illee nuuf himeetiin hin jira. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا المنامات يوم نتي ديرما تكو في دبرتي تكرر إسن أمنين ونجدة ديرما في دلا الرئيس أمنين ونجدة وأن ربين كنا ديرا في دلا تكرر نؤمف المنما ديمي أبا في هات إسالة تكتي قف أكتاتي حانو تبينوفي إرجع إيرا في دلار الرئيس أومج الإمبودا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قص أدى إسن قوني أدى إسن دمي أدى إسن بافني قص إسن يفقوني جل ربين كينا وأن ربين كينا نقول إيه مالي هانو اتوالدان نوفيمو هانو ولتيمبون نوفيمو هانو مال قونوفي وأن ربين كنا كنا قولي قد أدام بباسي لما نما قصة أدام فويف لتعارفوا أكا والبيت نيفي كوني قصة إبالوتي جتني أكا بيت نيفي يرو ركون قلت لي أكا قصات أكا ولي برمة نيفي ركون أداني قلت قصة جدوت ركون أدى قصة نمدت ركو قمات هنا ركو بروتو هنا نمدت ركون كني يوم دته أك إسان والبيكني إبلو جوس إبلوتي جتشودان جوستي سني وانسلا شريعان قد أجدين قد وككبدو فكينيا جما جوستي كفلتو يجرا شريعة كيسا كرسول ربي صلى الله عليه وسلم لفنوكايا قرو جوستي كان اللي هجتو وانت نمني ولينكالو جوسمو سبومامو معلومة gandummaa naannummaa kana katahu diina islaamin keessatti yoo gadi buuneetiin hubanne addaan nu bahee ifa galee nu taa'eetiin jira. Wanti namni wal caaluun sodaa rabbiitiin inna akramakum inda Allahi atqaakum irra kabajamaan keessan ulfaataan keessan rabbiin biratti atqaakum rabbiin sodaataa keessani nama rabbii isaa eeggatu nama gosummaan of hin dhaanne nama naannummaan of hin dhaanne nama lagaan wal hin qoonne kun laga ibaluutii naagadi jedhee nama namarratti hin boonne nama rabbii isaa sodaatutuyyuu rabbiin biratti kabajaa guddaa qaba jedhanii rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana kana keessatti nuu hime. Waa'ee naannummaa, waa'ee gandummaa, waa'ee sabummaa kana islaamummaan ilaalcha akkamii irraa qabdi jennee yoo laalle seenaa rasuula rabbii ka isaan sahaabaa isaanii wajjin dabarsanii fi ka isaan tuuta keessatti tuuta isaanii keessatti dabarsan wajjin laaluu dandeenya. Rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo makkaan jiran namni isaan gargaare ciminaan isaan wajjin dhaabate gosa isaanii keessaa abbeeraa isaaniiti. Wanni inni waliin dhaabateef odoo rabboomaaf hin tahin aanummaaf rahimummaaf waliin dhaabate. maaliif jennaan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam yeroo isaan tokkochummaa rabbii fidanii tokkochummaa rabbii awaajan namni garaa garaa itti ka'ee rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam aduwwi itti ta'e. Aduwwi itti ta'uun kuni abbeeraa isaaniitii galee akka namni tokko isaan hin to'ine rasuula rabbii itti isaatiin hin bahe jechuudha. Duuba gaafa rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam diina islaamin itti nama yaamanii
ummanni qeebaluu didee rakkatanii rasuula rabbii aadamaa itti godhanii gosa isaanii wajjin murtii itti dabarsanillee namni rasuula rabbii wajjin gaaratti bahe gosa isaaniiti. Odomaa kufriirra jirtu odomaa shirkii qabdu gosti isaanii gosummaadhaaf jecha rasuula rabbii gargaartee gaaratti waliin yaatee waggaa 3 guutuu beeloytee dheebottee waliin rakkatte jechuu. Garuu gosummaaf akkasitti isaan rasuula gargaaruun suni bu'aa isaanii hin buufne. Abbeeraan rasuulaa akkasitti rasuula jaalatu namni tokko ka ittiin kaloyne godheetiin ka isaan tiise suni duniyaa tanarraa gaafa galu karaa maleetti duniyaarraa gale jechuu. Odoo imaanaan odoo islaamummaadhaan hin tahin kufriidhaan duniyaa tanarraa gale. Aanummaan inni rasuula rabbiitti aane suni bu'aa tokkollee isaan buufne jechuu. Sabummaan inni rasuula rabbii saba kiyya jedhee ofitti maxxanse suni bu'aa wahii isaan buufne jechuu. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam gaaf tokko sahaabaa isaanii keessaa odomaa isaan jiranuu warri muhaajiraatii fi warri ansaaraa waliin jiranii bakka tokkotti namni lamaa wal dhabde. Tokko gosa ansaaraati, tokko gosa muhaajiraati. Wal dhabanii jennaan ka warra ansaaraa kuni lallabate. Maal jedhaan yaa lal ansaar yaa warra ansaaraa natti bayaa. Namichaan kun akkanatti wasanaan irratti dabree jira na gargaara. Warra muhaajiraa kanarratti na gargaara jedhee lallabate. Inni lallabannaan kun illee gosa ofiitti lallabate. Yaa lal muhaajiriin yaa warra muhaajirtootaa na gargaaraa natti bayaa jedhee lallabate. Tutti lamaan gosti muhaajiraatii fi gosti ansaaraa gamaa gamana bayanii sayfii walitti guuratanii wal loluudhaaf dhihaatan. Dubbiin kun rasuula rabbii gahee rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam ariitiin ummata kanatti gadi bayanii walitti qabanii gorsan. Maal jedhaniin yaa muhaajirtoota yaa ansaara yaa mu'mintoota odoo an jidduu keessan jiru waa'ee jaahiliyyummaa walitti yaamtanii warri odoo an jidduu keessan jiru waan jaahiliyyummaa walitti waamtanii da'uuhaa fa innahaa muntina dhiisa tuni waan ajoytuudha waan fokkattuudha jedhanii isaan gorsan jechuu. Kanarraa maal fudhanna namni tokko aanummaa ofii gosummaa ofii waakkachuu odoon tahin gosa tiyyatuyyuu gosa ibaluu caala gosa tiyyatuyyuu gosa ibaluutii oli jedhee gosa biraa yoo ka xiqqeessu taate kuni diinal islaamiin keessatti bakka hin qabu jechuudha. Namni mu'minaa namni rabbitti amane obboleessa muslimaati. Obboleessi muslimaa muslima akka isaa yookaan mu'mina akka isaa hin xiqqeessu irratti of hin dhaadu aduwiitti isan kennu. Namni muslimaaf obboleessa. Al-muslimu akul muslim. Muslimni obboleessa muslimaati. Laa yakhdhuluhu isan xiqqeessu walaa yuslimuhu aduwiitti isan kennu. Rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam waan muslimtoota yeroo nutti himan namni mu'minaaf muslimni muslimaaf akka qaama tokkooti nun jedhan. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-jasadi al-waahid. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والهمة. يو قامة قرى وإبمن هند قامات إساجت برمته إساجت لالتان جدا. كان الروان فرنو نمني نانم ما نكا ولنقوني أبوليهما إسلاما تكتي لان أكا جيران ربي فجت أكا والجالن ربي فجت أكا واللين جيرانو حديث رسولاته في قرآن كان نرى أرقن نجيشونا. رسولك صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كي ستمال ننجلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تكون كيسن أمنوا إيمان إساء قوتومتي يو أبليس إساتي وان أفي جالة ملي ننجل الرسول كينا صلى الله عليه وسلم كان عفجت أبليان إسلاما نانما والقودون قندما والقودون gosa ibaluutii gadi jedhaniitini wallaaluun kuni diinal islaamiin keessatti bakkumaa gonkumaa bakka hin qabu. Namni muslima akka ofiitiif akka qaama tokkooti gosa fedherraallee haa taatu. Rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo sahaabaa isaanii walitti qabaniitiniin diinal islaamiin isaan barsiisan haala kanaan isaan barsiisan haala kanaan isaan leenjisan. Sahaabaa rasuulaa keessaa namni garagaraa dhufee ربنا الآن إسلام ما نسام بدأسه دنيا آخرات اللي إسام ملكيس
fakkeenya yoo fudhanne sahaabaa rasuulaa keessaa sadarkaa guddaa ka qabu Bilaal radiyallahu ta'ala anhu. Bilaal eessaa bahe akkamitti jiraataatiin hin ture eegas yoo sadarkaan isaa maal ta'e ka jedhu laaluu dandeenya. Bilaal ibn Rabaah radiyallahu ta'ala anhu biyya Habashaarraa dhufe biyya Arabaa ganda Makkaa keessatti gabra tahee gabrummaadhaan nama jalatti galee akkasitti nama kaddamaatiin hin ture. Namni inni isa kaddamu suni gabra isaa waan taheef isa dhiitaa isa gadi qabaa isa tuffataa akkasitti isa tursiise. Bilaal radiyallahu ta'ala anhu rabbi khayrii isaa feenaanin diinal islaamiin seene. Erga diinal islaamiin seene booda Bilaalin rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala isa kabajee ol isa fuudhe. Abi Bakrin as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu Bilaalin gabrummaa jalaa bitee Bilaal ataqamee rasuula rabbiitti maxxanee karaa isaan deeman hunda waliin deeme. Kabajaa isaa irraa rasuulli keenya sallallahu alayhi wa sallam gaafa fathii Makkaa ganda itti tumamte ganda itti dhiitamte ganda itti tuffatamte kana keessatti beeytii gubbaa ol korii lallabi azaanaan lallabi jedhaniini rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam Bilaalin azaansisan jechuu odoo sahaabaan jiran odoo Abii Bakri jiru odoo Umar jiru odoo sahaabaan gurguddaan jiruyyuu namni beeytii gubbaatti bahee laga Makkaa keessatti yeroo duraatiif azaana lallabe Bilaalin ganda sanitti dhiitamaa ture tuffatamaa ture. Bilaalin ganda sanitti xiqqeeffamaa ture. Maaltu akkatti ol isa kaase maaltu isa kabaje diinal islaamii jechuu. Suhayb ar-Ruumi eessaa dhufe biyya Iiraanii irraa dhufe. Suhayb ar-Ruumi eessaa dhufe biyya Ruumii irraa dhufe. Salmaan eessaa dhufe Faaris irraa dhufe biyya Iiraanii irraa. Kunniin wal gayanii sahaabaa rasuulaa tahanii akka Qureeshiitti sadarkaan isaanii eeggamee akka Ansaaraatti sadarkaan isaanii eeggamee akkasitti waliin bulaatiin turan jechuu. Wanni kabajamuun ilmi namaa wanni ol fuudhamuun ilmi namaa yoo rabbi isaatti amane qofa. Gosummaatii miti. Kuni gosa Oromoo, kuni gosa Amaaraa, kuni gosa Tigree, kuni gosa Guraagee, kuni gosa Silxee, kuni gosa Kambaataa, kuni Beniishaangul. Kana jecha islaamummaan bakka hin kennituuf jechuu. Akka gosaatti gosummaadhaan ni beekamaa. Akka gosaatti gosummaadhaan namuu gosa ofii rahimummaan illee karaa saniin maxxanfatama. Rabbiin keenya Qur'aanatti nu himeetiin hin jira. Yaa warra rabbitti amantanii rabbii keessan sodaadhaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ربي كيسن صدادا رحم ما جدا جتنيك والقرأ تنسن إذا صدادا ننجدا أك رحمات رحمة ما تنفتشون قوس أهي بي قرآن قروا أني قوس إبالوتي قوس إبالو ناقد جتشون دين الإسلام كيستي بكن قبض جتشو دين الإسلام أمنتين إسلاما كإسين إتين نما ألفوتو يا ربي إسابي تقوفا yoo rabbi isaa wajjin jiraate qofa karaa fedheen illee haa dhufu gosa fedherraa illee haa ba'u. Kanaaf jecha kabajamtoota obboleewwan kiyyaa gosummaan wal qooduun naannummaan wal qooduun lagaan wal qooduun wal jibbuun wal tuffachuun ati naa gadi waliin jechuun diinal islaamiin keessatti bu'aa tokkollee nuu hin fiddu. Wanni bu'aa nuu fidu islaamummaadhaan wal jabeessu obboleeyyummaadhaan wal jabeessu karaa rabbii keessatti waliin jiraatu. karaa rabbii keessatti wal jaalachuu waan ofii jaalatan obboleessa ofiitiin jaalachuudha. Inshaallahu sagantaa keenya keettaanuun haga walitti deeminutti nagaa rabbii keessa jiraadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.